magaaluma guddittii Finfinnee tana keessatti Adaanecha beebee yoo arrabsan jecha duraa qofa Adaanecha yoo jedhan jechitti aanu bootteen naman bulchitu gaallaan naman bulchituudha. Abiyyi Ahmed yoo arrabsan jecha duraa Abiyyi jedhan haga kaleessa galgalaatti waan akkanaatti ilaalaa tureen gaallichoo jedhanii mana amantii rabbii keessa ortodoksii keessa illee seenteeti haga kanatti afaanuma keenyaan waaqa keenyaa faarfannu kaja'uuf gaallaan sololos ta'uu hin danda'u jedhanii ifa guyyaa baasaniiti akkanatti itti duulamaa jira. Naggaadee keenya duulamaa jira. Abbaa amantii sheeka keenya duulamaa jira. Qeesii Oromuma ta'uu qofaaf itti duulamaa jira. Zabanyaa nama waardiyyaa dhaabbatu ka Oromoo tokko ka ifii zabanyaa dhaabbatu Marsadiis oofaatti seenee baala gizee ja'an. Akkanatti Oromoon akkamitti ummata kanaa wajji jiraachuu danda'an gaafiin Oromoo wal gaafachuu qabu. Sabaa fi sablammoonni biyya tana keessa jiran warri duraan Oromoon irraa illee shakkii qaban hundinuu waan Oromoon taate baran. Oromoon akka aadaa isaanii gammadu, Oromoon akka afaan isaanii gammadu, Oromoon akka jireenya isaanii gammadu ifa bahaniiti miidiyaa adda addaatiin karaa adda addaatiin himachaa jiran. Warri duraan waan Oromoo tana badaa dhaga'een ullee shakkullee. Sidaamaa fa'aa, Beenishaangul, Gambeellaa. Sidaamaa, Walaayitaa, Hadiyyaa, Beenishaangul, Gaamoo, Yuunoomit, Somaalee, hundi isaanii Orgobbaa, Hararii warra dur waan hin taane Oromoon yoo biyya tanatti qabachuu dhiisi itti dhiyaatanii dhabamtan jedhanii amansiisan hundi akka isan hundi dhara ta'eeti Oromoo jalatti afaan isaa kabajamee eenyummaan isaa kabajamee Beenishaangul jettamu Gaambeellaa jettamu akka ilmoo namaatti wal qixa nuti tokko jechuudhaan ummanni Oromoodhaa akkuma duritti garaa bal'atee keessummachiisaa if keessatti jiraachisaa jira. Nu keessa jiraataniiti nu caalaa jiraatanii afaan keenya tuffatanii jireenya keenya tuffatanii nu dhabamsiisuu barbaadan. Ummanni Oromoodhaa waan kana laaftutti ilaalu wanni taargeeta aartistiin isaanii ta'uuf wanni taargeeta abbaan qabeenyaa isaanii ta'uuf wanni qeesiin Oromoo taargeeta ta'uuf wanni sheekni Oromoo taargeeta ta'uuf wanni kaampaaniin Oromoo taargeeta ta'uuf biizinasiin Oromoo hiikkaan biraan jiru Oromummaa jedhaniiti Oromummaan dhabamuu qabdii jedhanii dirree bahanii taphatu. Oromummaa jechuun bakka biraatii dhufte fa'aa ummaan tun afaan illee nurraa dabsaniiti ummaan tun arabarraa dhufte jedhanii tokkummaanis arabarraa dhufte jechuudha. Bilisummaanis Oromoorraa dhufte wannummaan maan dhumaa hundi arabarraa dhufte yookiin bakka biraatii dhufte maaliif tan harkisan terroristii hojii walitti harkisuu barbaadan jechuudha. Kunis maqaa balleessu. Maqaan na balleessan kani maqaa Oromoo balleessan malee maqaa Qamar balleessanii. Qamar silaa akkuma nama biraa usee mataa qaqqabate afaan Oromootis jechuu baate diina Oromootiin lakkii nurroo riftanii jechuu baate namni Qamar yaadatu hin jiru. Qamar ammas taanaan borus taanaan hamman du'utti roorroo ummata keenyarra ga'u dubbachuun kun oolamu. Kuni kanuma ummanni Oromoo bakka jiranii immoo dur caalaa ol ka'eeti dantaa waloo baree waan kanarratti dubbatee bakka heddutti dhageettis harkatanii biyyaa fi keessaa alatti garaagarummaa isaan iddoo jiru lafa kaayanii waan kanarratti waan gurguddoo hojjetanii jiranii asirra galatoomaan ja'anii akkan dhaabbanne itti fufuu qaban immoo mirga keenyaaf hoggu takka illee falmachuma qabna. Qabsoon hin dhaabbattu qabsoon bifa jijjiirratti malee. Mirga keenyaaf, qabeenya keenyaaf, diinagdee keenyaaf, eenyummaa keenyaaf falmachuu qabna. Namatti hin geenyu, nama hin cunqursinu, bakka namaan dhayin, bakka teenyarra dhufaniiti waan nuti goonu nutti himuu barbaadan. Afaan kamiinii nuti akka rabbi kadhannu nutti himuu barbaadan. Kuni qaanyiidha silaa deebi'anii if laalanii hin jiru addunyaarra. Portugiis afaan isaatiin rabbi kadhata. Arabni Palestiin afaan isaatiin rabbi kadhata Ortodoksii. Ortodoksiin maal jettan Ijiptii afaan isaatiin rabbi kadhata. Karaashiyaa afaan isaatiin rabbi kadhata. Keenya malee hin dhageenye ka afaan kana malee hin ta'u jedhaniin sanuu waggaa kana keessatti
تدور ما يادتني بلا ليفتن نجار أرآه نجرني نمني خيني ندوما نمني خيني مرمان مرما خلي صار ما مرمي نقرسيسا جرن هركان نما مرمو مرين رج أفرني توني نمو مراوان على نما باسوفا ilmi namaa tokko akkamitti waan kana godhuu danda'a nama ibiddatti osoo ijaan arkuu wanni itti raphee wanni godhu kaameeraan kaasee gubbaarra dhaabbatee ijatti jaanin arkeen kana qabee akkasitti footootti nu fidan footooshooppii illee himanni san laayifii ichi dhaabbatanii deemaa jiranii akkas godhaniiti mataa namaa isin muranii kana godhan duuba akkanatti uummanni Oromoo dhaabbateetti yaadu qabamma wanni irra jiru siireesimma